jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Daminaatiif arras viidiyoo miidhagaa tokko isiniif qabadheetan jira. Dhumaatti nu faana bu'aa laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kun akkuma argaa jirtan aappii Clip Labs jedhamu kana daawunloodii gootu jechuudhaani. Erga daawunloodii godhatanii booda dursagaa waa'ee loogoo isaatii dura laallachuu ni qabdu. Sanaan booda meegaabaaytii isaa laallattuuni nama miliyoonii tokkoon daawunloodii ta'uu isaa laallattuuni. Aappiin kun egaa karaa isin irraatiin aappii makana viidiyoo laaluu qofaadhaan birrii argattanidha jechuudhaani. Kanaafiyyuu buufachuu qabduun isiniin jedhaani jechuudhaani. Kun akkuma isin argaa jirtan jechaadha. Kun aappicha ergaan buufadhee booda aappichaan banaa jechaadhaani. Amma gara aappicha banuutti deemaa jiraani. Egaa kun aappicha isinitti agarsiiseera yeroo buusuuf jedhuun ture sana. Amma ergaan buusee booda banuudhaani wanta fuuni banni itti fayyadama isaan isinitti agarsiise jechuudhaan akkamitti birrii lakka badhaasee isa jala jijjiira waan ta'eef dura akkamitti bannasee jedhuufi kun continue with Google gootu isaaf egaa isinitti agarsiisu maqaa fa'aa minamii kana waan naaf duuf jecha isa isinitti agarsiisu kan koodhaa yoo galtanii baafachuu dandeessu waan ta'eef jecha continue with Google kana gootuuni achi booda wanta isin gaggaafatu maqaa fa'aa footoo irra keessan fa'aa sana guutuu malee waan biraa mitiini. Egaa amma kanaatti isinitti agarsiisuun dirqamadha. Ergaa continue gootanii isinitti agarsiisan mera garuu kana caalaa deemee isinitti agarsiisu maaliif jechaadha kan koodhaa yoo galtanii baafachuu ni dandeessu jechuudhaani. Yoo isiniyyuu yeroo itti fayyadamtan kana nama dhoksuu qabdu akkaawuntii namni yoo isin gaafata teesi egaa kuni birrii karaa argattan jedhee dursee isinitti himeen ture. Kanaafiyyuu mul'isuun qabdanii maqaa isaa kana jechuudhaani. Amma egaa intarneetii neetwork onlaayinii ergaan banii kunoo eegaatiin viidiyoo jijjiira. Viidiyoo jijjiiran kana viidiyoo jiran kan akka maal gochuu qofaadha isin daawwattanii laayikii gochuu kunoo isatti bu'uudhaan birrii argattu jechuudhaani. Egaan akkuma isin argaa jirtan kanaatiin fakkeenyaaf akkamitti kunoo kana laayikii gootu jechaadhaani. Karaa kanaatiin sanuma laayikii gootaniitiin sanumatti buutaniitu birriin isinii lakkaa'amaa jechuudha. Kana egaa saayitii 24 gidduutti amma isin hojjettanii isiniif lakkaa'ama. Ani egaa dhiyootiin jalqabe aappii kana jechuudhaani isinis jalqabuu qabdu. Maaliif kun egaa bu'aa qabaa jechaadhaani. Callinni isaa TikTokii callinni ilaallee kolfin osoo hin taane kana gammadaas filattu gaa jalqabaa yeroo guutan sanaan filattuuni waa sadii filattu waa shan keessaa waa'ee teekinooloojii waa'ee minamii isin gaafata sana hunda isaan filattu jechaadha. Amma laa saayitii 24 gidduuttan doolaara 0.1 lakkoofsisee jechaadha. Maaliifidha kuni saayitii 24 gidduutti naa qabaan moobaayilaa hin hojjenne akka isitti miiliyoon jalqabenis egaa amma doolaara 10tti lakkaa'aa jechuudha. Inni mootiin kanaafidha jechuudhaan aappiin kun isiniif kaffalaa jechaadhaan. Egaa inni kan biraan immoo riwaardii akka eessaa akka argannu isinitti agarsiisa. Amma kunoo 919 qabaa jechaadhaan. Koiniin garuu doolaaratti gaa naaf lakkaa'amu 0.1 qabaa jechaadhaan. Kanaadha jechuudha itti fayyadamni isaa. Egaatiin inni kan biraatiin kanumaadha viidiyoon irra isiniif qabadhee amma viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaatti nuuf turaa hundi keessatti.